Daawwannaa guyyaadhaatiin kan ilaalaa jirru dhaabbata Ikaafkoo jedhamudha. Dhaabbanni kun dhaabbata umurii dheeraa lakkoofsiseedha. Yoo xiqqaate bara 1955 irraa kaasee dhaabbateedha. Gara Oromiyaatti naanna'ee kan dhufe immoo gara Orollees waggaa 20 akkana ga'ee jira. Haa ta'uti garuu haga umurii isaa hojiin inni hojjechaa ture baay'ee laafaadha. Tokkoffaa haalli sirni yeroo san ture dhaabbanni kun akka cimee bahee gaheen inni diinagdee keessatti qabu guddaa akka ta'uu danda'u hojiin hojjetame baay'ee laafaadha. Lammaffaa deeggarsi godhamaafii turullee baay'ee laafaa ture. Haa ta'u mootummaan kun kenna kun urga jijjiiramaa fi dhaabbilee misoomaa xiyyeeffannaa kennuun tokkoffaa gurmaa'insa isaanii, lammaffaa immoo hojimaata isaanii, sadaffaa teekinooloojiitti fayyadamanii, arfaffaa deeggarsa faayinaansii humna namaa dabalatee kanatti fayyadamanii akka cimuu danda'an gochuuf hojiin baay'een hojjeta. Furnichara irratti meeshaa barnootaan hojjenna, meeshaa biiroo fi kan manaan hojjenna. Akkasumas manoota duwwaa otoo hin taane hanga paartishinii biiroolee hojjechuu gabaa mootummaan naannoodhaa qabu akka dhaabbilee mootummaatti of dandeessisneeti kan hojjennu. Kanarraa kaanee galii mataa keenyaan kan mul'uu fi galii mootummaadhaaf kan maddisiisnu seera qabeessummaan keenya karaa mootummaatiin kan hundaa'ee fi yoo beekamtiin kun nu kenname dorgomaa bifa ta'een hojjechuu kan dandeenyu ta'uu isaati. Oomisha kan karaa gabaatti baasnu tokkoffaa miidiyaadhaan hin beeksisna. Lammaffaa biirooleen beekamtiidhaan muuxannoodhaan kan hojjechiisan jira. Sadaffaa hojii koominikeeshinii qabna. Sadaffaa weebsaayitii mataa keenyaa diriirsanii itti fayyadamaa jira waan ta'eef gama kanatti deemaa jira. Akka biyyaattis akka naannootti adeemsa imala badhaadhinaa galmaan ga'uu keessattuu wabii midhaan nyaataa akka biyyaatti akka naannootti qabu hiyyummaa garmalee keessa jiru kana keessaa ba'u mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffatee hojjetaa jiru keessaa tokko isa kanadha. Kana keessaa akka xiyyeeffannaa guddaatti dhaabbileen misoomaa diinagdee keessatti gahee isaan qaban cimaa akka dhufu gochuuf hojiilee hojjetamaa jirudha. Dhaabbilee misoomaa jennu waan garaagaraa irratti dhaabbilee hirmaatanidha. Dhaabbileen kunniin tokko dorgomaa ta'uu qabu. Lammaffaa immoo bu'aa qabeessa ta'uu qabu. Waan lamaan kanarratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Carraa hojii uumuun duraan akka hin turre garaajii maal hin turre amma carraa hojii bal'aa uumuurra jira Ikaafkoon. Kanaaf anillee asii qacaramee hojjeta. Kanan baradhe BSc digirii Automotive Engineeringidhaan an bahe amma asii hojjechaa jiraachuu garaa jirra. Jireenya koo jijjiiruu irratti gara fuulduraatti amma kaffaltiin ni kaffalu baay'ee gaariidha. Gara fuulduraatti kaffaltii gaarii nu kaffalee yaada. Bakka yaada carraa bareedaatu jira jechuudha. Gara fuulduraatti guddinaa fi diinagdee irra jira waan ta'eef carraa gaarii irra jirra. Dhaabbileen kana babal'achuun tokko guddina biyyaaf gaariidha. Lammata immoo carraa hojii uumuu irratti illee baay'ee namoota as keessa jiran ga'umsa isaanii gahaa goonaa isaan ammoo ga'umsa isaaniitiin hojii ni hojjetu. Erga hojii hojjetanii qofa hojii kanarra turanii qofa soorama ba'uu qofa osoo hin taane of danda'anii fuulduraaf kophatti baanii maayindii intarpiriinariitiin maayindii nama biizinasii hojjechuu danda'uutiin baanii kallattii garaagaraatiin naannoo jiranitti baanii hojii of danda'anii hojii uumuu jechuudha. Hojii uumuun kun ammoo tarsiimoo fi imaammata mootummaan baase kana keessatti shoora olaanaa taphataa jechuudha.